يو إني قبري كيس الآلو كونوا حق وهي كذا يكون جوين يعني يطالعوا الناس كإجا للبساتو إجاسات إجي ساعة كإجتين أنا كانوا يقولون تقول أتي قبري كيس وما تقول لا دل بينكم يا سو عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا channel كينا يوكان channel البتوبي بقنا جايان ويانا جايا خيري في سعادة وجين كذا channel كوتي تلوتن welcome سنين جاتوكو osoo maanguddichi tokko ka umriin isaa waggaa 50 ol tarkaanfate tokko masgiida keessa ijoollee barsiisota isaa yookaan ijoollee barattoota isaa warra barsiisu wajjin taa'ee masgiida keessatti inni darsii godhaa jiru. Osoo inni barsiisaa jiru dingatuma namoonni akka ori'aa dhufaniin osoo uffata isaanii qulqullina uffata isaanii hin eeggatin akkuma biyyee keessaa dhufaniin jechuudha. Biyyeen qaama guutuu isaanii irra jirtuun itti ol duudan. Kanaan booda maanguddichi rifatee yaa subhaanallah manamtum jedhan maal jedhan rakkoon jennaan faqaalu yaa sheekha rakkoo takkaa hin argame waan taateef har'aan tana nu wajjin ol jedhe rakkinna yookaan waan duraan argamee hin beekne argame nu wajjin ka'e isaan jedhan. Kanaan booda maanguddichis barattoota isaa fudhachuudhaan ka'e qajeelanii eessa deeman feeta eessa deeman yadhabuuna ilal maqbara gara qabrii qajeelan kulliin isaanii akkasumaan osoo deemanii qabrii bira dhufan. Falammaa jaa'u wayituma dhufan qabrii uummanni qotee mucaan tokko dargaggeessa umrii isaa keessatti du'e. Mucaan kun mucaa akkuma gaariidha. Amalli isaatis wajjin jireenya nama wajjin ka danda'u haala gaariidhaan nama simachuu nama qabalu akkaataa itti nama wajjin jiraatan amala gaariidhaan ka beeku ture mucaan kun jireenya isaa keessatti umrii isaa keessatti osoo marallee umriin isaa hin fagaatin jiddu gala kana keessatti guyyaa irraa kana du'e. Kanaan booda uummanni illee qottoo fudhatanii qabrii qotan yeroo qabrii qotanii irraa bahan kana keessatti subhaanallah idh wujidat hayyatun jawween likki malee guddinni isii wahii gayu argamte. Jawween tun yeroo jawwee kana argan keessatti maaltu fale jawween kun guddinni isaallee likki malee hajmii qaba zaata qaba. Kanaan booda falli maal jechuudhaan uummanni irra beekan naannawasanii iyyafachuudhaan sheeka maanguddoo kana bira dhufanii isa fuudhanii bira fidan. Yoo inni dhufu yoo inni qabrii keessa ilaalu كونوا حق وهي كذا يكون جوين يعني يطالعوا الناس كإجا للبساتو إجاسات إجي ساعة كإجتين أنا كانوا يقولون تقول أتي قبرك يسوي ما تقول لا دل بينكم يا سبحان الله مال تفلا يا ديرو جنان ما ودي تكون يكون داين عالم لكم ما ديرين يا وجرن وان قوتن هي أسرة كيلومتر مراس أتي فقط داتي لبسنا الرا قبري برا قطع سنة ولا وان تعرف إسنتوكين أكاسو مدي ساجره كنا بود ديماني قبري سنرى أج كيلومتر مراسة فقاتني قبري براقوتو جمبرا فلما ويتو إنسان قبري سنلي قوتني قد فقيسني تأمور جلتي إنسان دياتان فإذا هو جوّي الريفوس قبري حالة جنجلفتون في قالوا في قبري تنا سيني سبحان الله ما القرآن كان بودا وتني قبري كان سيني namoonni tokko tokko firoonni warra mucaa kana yookaan rahimoonni warra mucaa kana warra dargaggeessa mucaa du'ee kana namoonni tokko tokko hin jiranii mire kun dullaa guurataa kun faasii guurataa akkasuma namoonni kun waan garagaraa guurachuudhaan jawwee kana roorrisuudhaaf yookaan ajjeesuudhaaf yaalii garagaraa taasisuudhaaf itti fiigan wajaa wahadara dubbiin rabshaa ta'e nama garii irraa guddina jawwee sanirra nama rifatee achi gaggabee jira jedha. Namoota rifatee gaggabe kana wajaa sayyaara ture isaaf makiinaan ambulaansii jedhamu kun dhuftee namoota gaggabee sa'aatii kana rifuudhaan miira qabeessa seenii bakka biraa dhaabbatanii guuranii gara mana yaalaa ambulaansiin galtii bakka kana. Qaamni seeraa dhufuudhaan uummata kana tasgabbeessanii uummata illee dhooganii jawwee kana maalummaa isaa laaluu yookaan ammoo hubachuu itti seenanii kanaan booda namicha alimaa kana fala gaafatan furmaata gaafatan falli hin jiru waan taateef mee maal haa goonu jawween qabrii nu silaa lammaffaa qonnee geessuudhaaf xumura irratti dhiyaanne kanallee dhufe seenee mee wannummaan nu goonu maaltu jira falli maaltu jira jechuudhaan isa gaafatan ammas kanaan booda maal jedheen falli hin jiru waan taateef mucaa du'e san fidaa itti gadi darba maal yoo jettan osoo nu qabrii lammaffaa miti sadaffaa miti walau hafarna alfa qabrin osoo nu qabrii kuma tokko ka qollu taatellee jawween kun rabbi rizqii mucaa kana godhe waan taateef rizqii mucaa kana rizqii jawwee kana rabbiin godhe waan taateef irraa dhogguu irraa deebisuu hin dandeenyu fidaati itti darba yookaan boolla kana keessa buusa mucaa sanii sababaan isaa
irraa fala godhuu waan hin dandeenyeefi jedheen. Kanaan booda janaazaa mucaa yookaan meeytaa mucaa sanii fidanii qabrii sana keessatti gadi darban. Yeroo gadi darban jawween reeffa mucaa kanaa yookaan janaazaa mucaa kanaa qabee caccabsaa inni caccabse jedhan kamaa akkuma qoraan yookaan huusheen wayita caccabsan kakakakaka jedhu san caccabsanitti jawween mutaa fi miila mucaa kanaa walitti gadi maruudhaan itti marachuudhaan qaama mucaa kanaa kakakakaka godhee caccabsee jedhan. Wallaahi jedhe kitaaba sana irratti ilaaluu ni dandeettan kabajamtoota fi daawwattoota kiyya namni afaan arabaa beektan jechuudha. Nu innaa kunna hin dhageenna jedha nuti hin dhageenna akkuma qoraan caccabutti caccaba lafee mucaa kanaa yeroo isin caccabtu san ni dhageenna jedha. Yaa subhaanallah. Kanaan booda owwaarti gangalchaa inni mucaa achi keessa reefu mucaa kanaa inni achi keessa gangalchuu irraa owwaarti achi keessaa baatu achiin akka aaraa samaa xollaa battee jedha. Subhaanallah. Maal godhan achi booda wanni godhamu waan hin jirreef falli waan hin jirreef jedheen namichaan hayyuun isaan fidatan kun daa'im kun aalimni kun beekan kun maal godhaa qabrii biyya itti rara falli hin jiru waan taateef kun ergaa risaalatu minallah ergaa samaawaat irraa rabbiin itti erge waan taateef itti raraa jedhanii kanaan booda biyyee qabri itti raranii itti garraranii owwaalanii dhiisanii biraa qajeelanii jechuudha. Egaa kana qofa miti. Kanaan booda sheetichi alimaa kun ka daa'ii kun achi booda uummanni gara mana isaa qajeelee inni gara mana abbaa mucaa kanatti qajeeluudhaan abbaa mucaa kana gaafii wahii gaafachuudhaaf bira dhufe. Fasaalahu anshuunihi mucaa kana haala mucaa kanarraa maalummaa mucaa kanarraa gadi fageenyaan baruuf jecha isa gaafate. Kanaan booda maalummaa mucaa kanaa abbaan erga himee fi booda maal jedheen mucaan kun akkaan gaarii an abbaa isaati tola natti oola takka ajaja kiyya hin diin namni gaarimmaan nu qabnu jennee yaanniyyuu mucaa kana garuu badiin isaa yoo jiraate ta umrii kee keessatti an hin beeku waa takka qofa badiin isaa yoo jiraate ta umrii kee keessatti an beeku waa takka qofa takkattiin sun maal mala mucaan kun zinaa dalagaa mucaan kun waa hata mucaan kun mata dhiiga namaa gadi naqaa mucaan kun qabeenya namaa balleessa mucaan kun nama hamata takkattiin maantu as mushkilaan rakkoon guddaan bakkiteen namni itti dagamu bakkiteen namni yaadachuu dhabe as rakkoon mucaa kanaa takkattiin maali jedha illa annahu kaana laa yusalli mucaan kun umrii isaa inuman salaatuma bakkan kenne salaatuma dantaa ittiin goone rakkoon isaa takkattii tana qofaa malee gara kaan haadhaaf abbaa kabaju haadhaaf abbaa tola oolu keerii dalagu bakka waamanii owwaatu ilma gaarii naamus akka itti nama wajjin jiraatan beeku kan maan nu qabnuyyuu tokkocha kana garuu rakkoon isaa iman salaanne qofaa. Ahaa kanaan booda namichaan aalimtichaatis rakkinne waan mucaa kanatti ta'e waan mucaan kun rakkoo hagas gayaa itti mudachuu danda'e beekne jechuudhaan bira gara mana isaa qajeele egaa